بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديان كي كم جفتو نجا في سنة فيا كي جرا تاني أمس ربي نجا في رحمة ساكر من كم نجا إزين ناجرا شفتو إن شاء الله هرا وني دبّا شوف راد في واي لمي تنيا عادس جتودا إني سي وقافي سين قافتي فكسمس غري كيسات اللي قافتا جرتا كسمس فيسبوك كيسات اللي قافتا جرتي إسي وني سين بربادة توقفا قرآن سوبسيسو راجتودا قرآن نجارويو كلام ربي تيوان نمني سوبسيسو متي kanaa fiyyuu inshallah hangaa fi waan isin dubbatte mooyuu viidiyoo si gadi naaf bu'uu dide waan ta'eef waan isin dubbattan inshallah sarratti dubbataa tumaani walumaan ilaalla jechuudha ragaa isin fidatte waliin innis jalqaba waa'ee jannataati jannata keenya keessa fuudhuun hin jiru herumuun hin jiru akkasumas nyaachuun hin jiru dhuguun hin jiru jettee dubbatu jirte jechuudha innis tokkoffaa roomaa mee jalqabumayyuu roomaa 14:17 irratti yoo dubbifne mootummaa waqayoo mootummaa qajeelummaa nagaa fi gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataa fi dhugaatiitii miti jedhe Paawulos erga gara roomaatti ergeen jechuudha. Kana jechuun mootummaa waqayoo keessa nyaanni sin jiru dhuguun sin jiru jechuudha akka isaatitti. Kitaabni isaanii mooyuu akka bakka baay'eetti sobu akkasumas mooyuu kitaabuma sirumaayuu ani sammuun namaatu barreesse akka hin taane inshallah walumaan ilaalla jechuudha. Ragaa mooyuu akka wanni kun dhugaa hin taane jecha Paawulos kana sobsiisuuf akkasumas jecha isiillee sobsiisuuf ragaa kitaabuma isaanii keessaa fidanna jechuudha inshallah nafaara tura. Hayyoo obboleeyyan kee kunoo ragaa isinii fidee jira. Luqaas 22 irratti 24 irraa kaasee haga 30 isin biratti dubbifadhaa yoo isin mudachuu didelli asirratti boqonnaa isaa isiniif barreessa jechuudha. Mee 24 irraa kaasee hanga 29 isinumti dubbisa yookaan immoo 29 irraa kaasee ani isin dubbisa. Abbaan koo mootummaa akka anaaf kaa'e anis immoo akkasuma isiniif nan kaa'a. Mootummaa kootti maddii koo irraa hin nyaattu hin dhugdu teessota irra teessan gosa Israa'el 12 keessatti firdiin kennitus jedhe. Argitanii jirtanii Paawulostu sobe ta'ee Yesuustu sobe ta'ee Allahu alam isuma warra kitaaba barreessitu beeka. Asitti mooyuu akka Yesuus mooyuu akka jannata keessa yookiin immoo mootummaa waaqayyoo keessa akka nyaanni jiru ofii isaatti dubbatee jira jechuudha. Akka barattoota isaaniitiif barattoonni maddii isaa irraa nyaatuu fi dhugu dubbatee jira jechuudha. Isin immoo mootummaa waaqayyoo keessa nyaatuu sin jiru dhuguun sin jiru ammas fudhuuf sin jiru. Maaltu jira jette beektu waan hedduu isin ajaa'ibu jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessa kan jiru eenyudha? Waaqayyoo kadhanna. Maalitti kadhattu? Waaqayyoo waaqessineet maal isin iraftii hin qabdanii? Yani iraftii hin qabdu boqonnaa hin qabdanii? Subhanallah. Maal irraa akka kadhattan qofa hin beekne. Waaqayyoon keessa kan hunda dandeetii tokko sin qabu kan boqonnaa isin dhoorge addunyaa irrattis inuma kadhattu akhirattis inuma kadhattu. Hayyee amma qabxiin nuti darbinu qabxii isin ragaa godhattee irratti dubbataa turte jechuudha. Maatiyos 22 irratti natti fakkaate inshallah asirratti fidee walumaan ilaalla jechuudha. Hayyee kun fidee jira Maatiyos 22 irraa isin 29 irraa mi'a dubbifnu. 29 irraa maal jedha Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa humna waaqayyoos waan hin beekniif irra kaattan du'aa ka'uutti akka ergamoota waaqayyoo warra waaqa keessa taa'uu malee hin fuudhan hin heerumanis
Yesuustu dubbate jechuudha. Akka isaaniitti kana eenyutu dubbate? Yesuustu dubbate. Ammallee immoo dubbii kana wanna sobsiisu keessaa inshallah ragaa ni qaba. An ragaadhaan adeema malee akka calliseetuma hin dubbadhu. Inshallah ragaa san irratti illee immoo waan isiin dubbatte wani ilaalla. Hayyee kun obboleeyyan kiyya Luqaas 18:29 isin fidee jira. Ragaa isa dubbii reefisan sobsiisu jechuudha. Maal jedha 29 irratti Yesuus immoo dhugumaan isinitti hima, namni hundinuu mana haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa fi haadha yookiis ijoollee sababii mootummaa Waaqayyoof jedhee dhiise bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee hin argata. Bara dhufutti immoo dhiifama. Hayyee obboleeyyan kiyya bara jireenya 30 faara jalanatti fakkaate bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee hin argata. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraatti hin gala isaaniin jedhe. Kanarra maal dubbatte beektu? Wallaahi waan hedduun ajaa'ibee callisee taa'eetti kolfaa ture tokko yeroo sagalee isii dhaggeeffadhu san maal jette? Yesuus isa jannata keessa yookiin immoo mootummaa Waaqayyoo keessa san kan dubbataa jiru miti. Inni akka isa waaqessaniif yookiin immoo akka isatti amananiif akkas jedhe malee mootummaa Waaqayyoo keessa akkanatu jira jedheetii miti. Jettee kaate maal jette? Mee otuma jenneetiyyuu mootummaa Waaqayyoo keessa haadhi manaa baay'een isaa jiraattu haatii fi abbaan eessaa argamti jette. Nu gaafattaare kitaaba kee gaafadhu nu maalitti beekna? Wallan asii bidduu taa'eetti kolfaa ture jechuudha. Maaliif jennaan nu gaafachuu osoo hin taane kitaaba kee gaafachuu qabda. Kitaaba kee qorachuu qabda. Akkamitti akkana jedhamee jette kitaaba kee qorachuu qabdaati. Kanarratti maal jechuu barbaade? Kun Yesuus kan dubbataa jirus Yesuus ta'e nama biraas ta'e kan dubbataa jiru kan mootummaa Waaqayyoo yookiin immoo jireenya bara baraa isin jetta san keessa jirudha malee waan inni akka isa duukaa bu'aniif dubbatee miti. Mee haa jennuuti kun jiruu addunyaa irratti akka argatan dubbatame yoo jennes jechuudha. Isinuma sobsiisa garagalee. Tokkoffaa soba kitaaba keessaniitiif soba keessan ta'uu isaa haatii fi abbaan caalatti namaaf argamu hin jiru. Haatiin tokko abbaanis tokko. Haadha manaa baay'ee argachuu danda'an akkuma ati jette addunyaa irratti. Garuu haadhi tokko abbaanis tokkuma. Kuni soba kitaaba keetiiti addunyaa irra yoo ta'e addunyaa miti hatta jannata keessatti yookiin immoo mootummaa Waaqayyoo san keessatti osoo ta'e kitaaba kee sobsiisa kun. Wanni akkasiin argamu waan ta'eef. Haati baay'ee taatee namaaf dhuftu hin jirtu. Abbaan baay'ee ta'ee namaaf dhufu hin jiru. Abbaan tokko haati tokko waan ta'eef. Haadha manaa garuu argachuu danda'an. Akkuma ati jetti addunyaa irrattis akhiraa irrattis. Hayyee addunyaa irratti yoo ta'e immoo isin akka waan islaamummaan dubartii gadi qabee dubartii miidhuudhaa fi dhiirri akka afur fuudhu eeyyamee wayiititti kan dubbattan jechuudha yeroo baay'ee. Kanatti illee immoo yoo kun addunyaa irratti kana hin argattanii jedhu ta'e kunillee isinuma sobsiisa garagalee. Maaliif jennaan inni addunyaa irratti ni argatta waan jedhanii jiru jechuudha. Kuni garuu jecha ati jetteen wal sobsiisa malee walitti hin dhufu siin jechuu barbaade. Kun waan Yesuus wanti inni dubbate waan jannata keessaati malee waan isa addunyaa irraati miti kan isaanitti himaa jiru jechuudha. Ammallee tokkoffaa immoo jannanni keessan maal fakkaata beektaa? Jannata keessan jannanni keessan maal akka fakkaatu beektaa? Qoy waan inni fakkaatu itti mul'isa. Hayyaa addisi jannatni keessanii kana fakkaata. Kun maal inni beektaa? Kaameraa yookiin orshoo raacitii jechuudha. Jannatni keessanii raacitii fakkaata. Fakkeenyi itti fakkeeffames raacitiidha.
Raacitii jechuun immoo isa kana kuno. Argite miti raacitiin kana. Isa oguu bukeessuuf ta'anii akkam akka jedhan hin beeku. Loqodaa baay'eedhaan yani hin fassarama. Haa ta'uti garuu akka naannoo keenyaatti gaafa lixii jiisuuf ta'anii lixii jiisuun duratti urshoo kana qopheeffatan jechuudha. Kana fakkaataa siin jedha jennani keessan. Kanaaf immoo ragaan kee maalidha yoo naan jette kitaabuma keetti ragaan keenya. Ayya kun osii fidee jira kitaaba kee. Luqaas 13 20 hanga 21 dhaqii dubbisi. Yesuus ammas mootummaa Waaqayyoo maalittiin fakkeessa jedhee gaafate. Mootummaa Waaqayyoo raacitii dubartiin fuutee daakuu qunnaa 3 maktee raacitichis hunduma isaa bukeessu fakkaataa jedhe. Jennani keessanii raacitii fakkaata. Subhanallah. Mee akkamitti fakkeenyaaf raacitii tokko gaafa bukeessanii guyyaa 4-5 ture ni ajaa. Jennani keessanis akkasumatti ajaa jechuudha. Kun immoo jennata osoo hin taane azaaba isa Rabbiin isiniif qopheesse natti fakkaate. Natti fakkaate osoo hin taane isuma dhugaadha. Subhanallah. Wallahi hedduu nama ajaa'ibdu. Jechuun akka waan nama bari waan kolbaa harkaa qabu yoo dubbattan ofiillee subhanallah. Hedduun ajaa'ibdan jechuudha. Kanattis immoo ammas immoo kitaabni keessan kitaaba sirumaayyuu kitaaba dhugaa isa dubbii Waaqayyootiin hin barreeffamne akka ta'e akkasumas immoo kitaaba sobni keessa jiru akka ta'e akkasumas immoo namni bitamee qarshiidhaan bitamee qarshii sobaatiin kan barreeffame akka ta'e kitaabuma keessan mataa kitaabaattu ragaa ofitti ba'a jechuudha. Kana jechuun immoo obboleeyyan kiyya akka kitaabni kun sirumaayyuu jechuudha akka mataa nama dhuunfaatiin barreeffame namni dhuunfaatu gaafa barreesse waan tokko kan naaf ta'a jedhu kan naaf hin ta'e jedhu itti barreesse fakkaata. Isaas immoo ragaa macaafa Ermiyaas raajichaa 8:8 irraa jettanii yoo dubbiftan mee Isaayyaas jedha dhiifama. Macaafa Ermiyaas raajichaa 8:8 irra dhaqxanii gaafa dubbiftan kakumoofaa keessaa jechuudha. Kunoo warri birrii sobaatiin caafan dubbii geeddaran eegga jiraatanii isin attamitti nuyi ogeessota seerri Waaqayyoos nu bira jira ofiin jettu. Warri ogeessonni in yeellaasifamu na'anii waan dubbatan dhabanii afaan isaaniin qabatu. Dubbii koo erga tuffattanii ogummaan isaanii kun maal isiniif godharee jedha jechuudha kitaaba kanarratti. Kana jechuun immoo kitaabni jaraa akka dubbii sobaa ta'e akkasumas immoo kitaabni jaraa akka qarshiidhaan yani namni tokko amma fakkeenyaaf maalii xabaqaa jedhamu natti fakkaata biyya keenyatti akkasitti akka barraa'ee dubbata jechuudha kitaabni isaanii ofuma ragaatti fuutti bahe. Kana osoo kana harkaa qabdanii osoo kitaaba keessan keessa bukoon meeqa jiru yoo amantii keenya islaamummaa isa qulqullaa'aa ta'e yoo isin ni xureessina jettanii fiigdan yoo akkasitti fiigdan mee maal masiinti fakkaata isinuu yaaddanii namni maan nuun jedhe jettanii yaaddanii ofitti. Subhanallah. Amantiin keenya yoomuu qulqulluudha jecha keessanirra. Amantiin keenya qulqulluudha yoomiyyuu waan tokkoon kan walitti hin qixxaanne jechuudha. Waan tokkoon. Kanaafiyyuu kana jechuu kanaafiyyuu lammii kiyya namni tokko quba tokko yoo namatti qabe qubni arfan sun immoo gara isaa deebi'ee isa laala jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba keessanuma qoradhaati kitaabni kun sirumaayyuu mincimmaan isaatu dhufaatimmaan isaatu eessa akka ta'e baraa isin jechuu barbaade jechuudha. Maaliif jennaaniin idduma dhufeeyyuu hin beekamu waan ta'eef. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya kan musliimaa nagahannaa tura isiniin jedha hundi keessamuu nagahannaa tura. Yoon wanti balleessa keessa jiraadheen na godha isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabaja.
nagaan naa turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.